nuti Oromoon waliin koman komiifilleen tollu nuti sababallaan alhamdulillah rabbil alamin. Me Safwan itu komen ini please Safwan gue rata lepas tak beres. Safwan illee ol nagalchi. Safwan. Ina garee bara muduraan ni kabdaan moto kobu sigal ciyo jira. Tina galchi bagal. Okay, Safwan Muhammad illee waa wajjaa so ine jira. Na caalallee yalama. Okay, terap singi ya. Na caalallee namni gartee Safwan na caalallee namni Safwan keessa beeku Safwan. Ammoo ani sangaan beekutti jara keenya. Safwan ol bayo seli gira tisi barban nagga ol bayen difam. Obboleessi keenya Obboleessi keenya Yaasin Oroo amma waa'ee dhimma amma falawuusan goonee fi falawuusan goosifneeti waan kana moosifnaa gubii gati jala muraa carraan san kennamee fi carraan san obboleessi keenya sun yoo rabbiin dandeessiseef akkanumatti abbaa ilmaaniiti dhaqaa falawuu godha ammoo wanna san abbaa ilmaaniiti akkanumatti haa cinaa dhaabbatu an akka yaada kiyyaa beekadha maaliifin kana jee Oromoo obboleeyyan keenya waliin beeyna warri miidiyaa kanarra waliin jiru. Inni biraadha obboleeyyan kiyya wallaahi wabillaahi watallaahi Yaasin Oroo rakkoo hamman hin jaamne keessa jira keenya. Mana namaatiitu gartee gaa ilma Oromooti jaanii ilmaan isaa kana laalanii mana namaa keessa jira keenya. Haga duraa haga danda'utti kiraa haga danda'u dandeetti kiraan kun gaa namni kun ni beektan waan biyyi keessa tures Yaman akka namoota kaanii Dubaayii fi Suudii fi kanan turre akka tasaa ta'e carraan yaa'in irra ka'ee biyyatti galan. Haati ilmaan isaatu ni biyya sanis taa'uu hin dandeenye walis lolanii haa ta'u naga'anis yookaan carraan lamuma yookaan abbaa manaatiitu haadha manaatiif ilmaan isaa jireenya irraa jira jee deema yookaan ammoo haadha manaatiitu jireenya irraa jira deema yookaan ammoo lolanii deeman kun goomaan kana dhimmi isa nu ilaallatu amma dhimmi nu ilaallatu. Obboleessi keenya kun rakkoo hamaa keessa jira rakkoo amma hin jaamne ilmaan kuni jara keenya ilmaan Yaasinii miti har'aan tana. Ilmaan Yaasin Oroo bira kutanii jira ilmaan Oromooti. Wallaahi summa wallaahi Yaasin Oroo rakkoo cimtuu rakkoo guddoo keessa jira. Ilmaan isaatii wajjin ilmaan kun nyaata barbaadan dhugaatii barbaadan barnoota barbaadan waa meeqa nuti waan biraa haa dhiifnu. Yaasin Orootiif baajaaji takka binnee hinnaawaa xiqqeesseetumu. Yookaan suuqii takka binnee keessa keenye akka inni waan kana godhu laaluudha nutoonni nurra jiru. Maaliif har'aan tana kadir qarshii kumsa diyaasii kophaa erguufii danda'a. Yookaan kun 10 erguufii danda'a. Garuu maalleen inni erguuf kun waata kan godhuuf. Yoo naafi dabbaalii fi muraadeen bayaan hojii taanee qarshii 50 yookaan 10 maan taane walitti ergineef wanni isa waa walooti nillee ni hoddommaata wayillee godhuufii danda'a. Kanaaf obboleessi keenya kun waan ilmaan isaatii waan gadiin gurshu. Ifiifillee waan ittiin gartee jiraatu. Waan takka goonee fi haa deeggarruun isin ijaan akka yaada kiyya amma kun maallaqa osoo hin ta'in waan takka walii ammumarraa eegallee saa amma keessa jiru kanarraa maallaqa takka hanga dandeenyu walii buufne hunoo kanaan ilmaan kee jiraachifadhu yookaan kanaan dalagaa takka uummadhu jenneeni waan takka walii buune haa goonuufiitu yaada kiyyaa waan kanarraa fe na caalaa Safwaanii beeka waan jiru haa dubbatu yoo dogoggoree dhiifame dubbadhu. Yaanna keessa yaada bareedaadha. Anamma wanni dhufneef miira keessa seennee itti booda gana haasawaan miira keessa seenee haasuu isa sigale san dhiifama yookaan kaan ammoo haadha mana kiyyaa fi akkasumatti illee jechuun haadha ilmaan kiyyaa dhiifama gaafachuu fi akkumaan liivii gubbatti dubbadde sanitti maaliif isin nama natti jabaati nama jechuun haadha ijoolleetii kabajaa na biraa qabde jechuudha. Haa ta'u garuu irra hedduun maaliif jireenya kiyyaa arra yaadu sigalee fuula duraa yaada sigalee arra osoo hin ta'in fuula duraa yaada maali jennaan nama. Yaasinee keenya dhimma gargaarsa dhagee waan takka immoo ta'in afaanis qabu. Dhimma gargaarsaa osoo ta'e. Ati silaa qaata ol baatee silaa akka nama rakkateetiin silaa akka nama rakkoo keessa jiruutiin silaa qaata miidiyaa kanarratti ol baatee Oromoo na gargaaraa jetti. Waan san dhooyfattee siifi haati manaa keetillee dhooyfattanii taa'uu jirtan obboleessoo. Laal dhugaa irra diddimu. Dhugaan dhugaa rabbiiti. Dhugaan ilmoo rabbiiti jetti Oromoon. Ati dhimma kana keessaa osoo nuu baate bareeda jeetii yaadaan. Maaliif osoo akka gargaarsa namni gaafatuutii ta'e namni dura miidiyaa kanarra gargaarsa gaafatu si'i ture.
garuu hin barbaanne fuula namaa Oromoo mirgaan nama kanniteeti bitaan nama reebdii dhimma juufi dhiifte siifin hubadhaan nama sitti dhiyaaturraa nama saahiba keetitti illee dhiyaaturraa nama waan ati keessa jirtu guututti si duubaa dhageedha niin hubadha waan ati jettuuf kanaafuu dhimmi kuni dhimma nuti yoo bakka ati arranfamtu gaafa si gargaaran Oromoon qarshii si kannite yookaan sumunii takka nama danda'u nama gargaara silaa miidiyaa kanarratti namni nama gargaaru nama arrabsu warra namaan kannin warra nama qarshii takka sin gargaariin ituu si arrabsa it is okay arraba keessa nuu fudhata anaafi Safwaanii fi Dabbaalfaa Sabboontuufaa fudhata Bayaanfaa Muraadeefaa fudhata dhimma kana osoo intala baadiyyaafaa taaneeti arraba yoo ta'es arraba san fudhannaa osoo dhimma kana waan ati dubbachuu deemtu naaf gala osoo dhimma kana nuu dhiifte bareeda jeetii yaada niin hubadha obboleessa kiyya. Okay. Dhiisi waan kana niin hubadha waan ati jettuuf niin beeka Oromoo waan isin nama gootuus waa akkaataa isin jettee nama arrabsituus niin beeka ammoo abbaan fedhe ni rakkata eenyuunu namni duniyaa tanarra ani obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha gaafaan biyya tana dhufu wallaahi asiin nama yaman jiru asiin nama yaman jirutti dawwalee na gargaaraa jeenii ture biyya laal biyya namaa biyya dalagatanii dhufeera. Nama isin miidiyaa kanarra beektaa irratti dawwaleetti na gargaari jeenii ture garuu namni san deebii isaan naa deebisanii beeka har'a garuu alhamdulillah maaliif rakkoo yeroo san na mudatee tuututu akkaan wanti san juun na godhe haareewummaa biyyi tunnatti taate namni biyya fi jiraateefis biyya fedhe yoo jiraateef isin irraan tana keessummaa biyya Itoophiyaati garuu namni raasan maal yoo harkaan qabaanne ilma dhiiraa kamuu ni rakkata namni unkaan si ka ilmaan lama guddisu jiru kophaa dhiisi namni wallahi si wallahi singiliin namni gaafa Itoophiyaa gale kaa akaawunti irraa miliyoona 10 qabu rakkata cinaa taa'e maaliif waan godhuuf akka godhu wallaalee maallaqa dhabee osoo hin ta'in ati har'aan tana waa hedduu rakkoo hedduu si jira ni hubanna waa'ee dhimma gargaarsa keetii kana numaa fi Dabbaalee fi Muraadii ijoollee miidiyaa ijoollee Oromoo irratti dhiisi obboleessa kee arraba yoo taate kun onaasii fudhata an obboleessa kee Kadiiruun bannaa arrabsanii wanni isaan jaanta kan jiru wanni yoo ta'es arraba osoo hin ta'in maaliif namni na gargaarus dhiiga kiyya maaliif Oromoodha lammumatiyya sigalee wanni kee waan kiyya garuu maaliif sin jechuu fedhe laala wanni nan dalagu jiru wanni nan amma dalagu jiru kun waan saba kiyyaaf seenaa taate sigalee waan Oromoo kabachiisaati. Sigalee waan Itoophiyaa kabachiisaati akkasumatti illee waan Afrikaa kabachiisaati fuula duraaf inshallah taala after 5 years ama shabbooda sigalee inshallah baallama kun garuu gaafa Oromoon na gargaaraa jiru silaanii dhufo ture sigalee gaafa jechuudha abjuun qabu san dhugoomsuuf deemu san garuu ammoo isin ammoo waan kana jennaan ani irratti hojjechuu jira amma micaa kiyya irratti sigalee akkasii jechuun yaasin suuta harka kan kee suuta wantoonni nu godhe warreen keessa fidee jira akkasiin darbin. Abshir galatooma obboleen kiyya gaarii thank you Kadir kiyya. Mee Kadira kana agoon ogu takka tasaa laaftu mallaali Safwaanii jira Safwaan laala mallee waan takka laal wanni hundi fedha keetii fi yaada keetii fi waan si baasu nu caalaa si beeka dhugaa dubbachuufis uummata keetti irra deemte rakkoo takka illee qabu garuu deeggarsa takka gargaarsa takka yaada uummata hedduu koomentiirratti arguu jirra. Kuni rakkoon qabu. Safwaan carraa siif kennina. CPS nama yeroo dheeraa waliin ture nama biyya takka keessaas wal jiru nama sirriitti wal beeku waan jettuu qabaatte si dhageeffadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duraan dursee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoommadhaa hundi keessanuu baga wal agarree dhugaa dubbachuudhaaf Kadiir waa hedduu dubbatee fixee jira maaliif waan takka naafi Kadiir waliin haasofnee gaafuma gartee yaasiin kuma dhibba galchuudhaaf guruppii tanarra dhufnee xiqqoo waliin haasofne akkasitti akkamii waan kanaamee haati kaanusis dhufteeti waan sanirratti hirmaattee wajji dhaabbattee harkarra caalaa hojjattee waan san kumni dhibbi san akka guutamu goote beeytee dhugumatti jara kana akka dhugaa wal jaalataniin beekaa wal jaalatan dhugatti wal jaalatanii garuu addunyaa tanarratti gartee jaalaltii waa hundaa waliin tolti dhugumatti ilmi dhiiraa gartee rabbiin ilma dhiiraa keessattuu qabeenya hin dhoorkinii rabbiin ilma dhiiraa bashak godheetti haa kannu wallaahi ilmi dhiiraa yeruma dalagee gartee bash godhee akkasitti faffacaasee jaartii isaa boonfatee mana isaa boonfatee jireenya isaa ilmaan isaa boonfatee deemuu bareedaadha.
akkasumatti illee kabajaallee qabaa naaf yaasiin dhugaadha saahiba biyya Arabaa irraa gartee kaanee ilaa biyyatti galuudhaan nama waliin ture hedduu wajji turre waa hunda nin beekaa waa yaasiin waa'ee kiyyaas akkasumatti beekaa yaasiini dhugatti gaaf takka kaniin yaadadhu akkuma galletti gartee Finfinnee irraa makiinaa kireeffanneeti gaddeemu jirra beeytee akkasumatti gizee kanatti Yaasin tiktaaka asirra cufe viidiyoo mootii cufe. Yaa itti fufi safwan. Okay. Yaa akkasuma nuti sirba qabu. Karaa ganda keenyaa kana Harargee tana gasseenne namoota gartee karaarra taa'ee kanatti hawaasni keenya akka walitti dhufeeti waliin qamaa yeroo guuza qabaniis yeroo maal qabaniis taa'ee akkasitti waliin rahaa godha. Achi gizee gabbuunu dhugaa ijoolleen ganda san intarneetni ni jira hin jettu bakka ijoolleen gabbuutee haati maaliif immoo kaanuus dhiistanii dhuftanati maaliif immoo afnaan dhiista maal jaambeeytee ganda ban intarneeta hin qabne nu daawwata yaasiin ijoollee sallaalee akkaatuma isaan jiran san maallaqa kana waan kishaa qabu aboo suutajii akkana miti ganaagaa namni gizee haariyaa biyya namaatii dhufe kana namni isaa kun gartee isa hawwisiisa wallaa waan qabu achitti gartee irratti nannaqee ijoollee san hiree akkasitti kaanee yaane jechuudha yaasiin jechuun nama yoo qabaatellee gartee arjaati nama isaa gargaaruun biran dabarree nama isaa harakkate bira dhaabbatee kiisha isaatii baasee gargaaruu hanqaan beekutti nama jabaadha. Yoo akka qabsootiis gartee yeroo wajji deemnu naaf inni yeroo hedduu waan irra wal lollu bikka takka yeroo deemtu akkanatti yoo Finfinnee keessatti namni waan raabitu afaan Amaaraatiin dubbate afaan Oromootiin maan dubbanne jaaboo yaasiin dhiisi biitutu akkana hin jaambeetee nama kan dhiisi qabsoo bakka inni hawwiinsaa gartee Finfinneen tunii fi Itoophiyaan tun akka afaan Oromoo dubbatan barbaada akka yaada isaatti yoo qabsootis gartee nama hedduu waan qabsoo kana jaalatu tanaasumatti irraa bu'aa akka jireenyaatti gartee yaasiin akkuma Khadiir jeetti dhugaa nama jireenya kophaa kana dhiibu jiru hedduu rakkoo hamtu rakkoo hangana hin jenne keessa jira garuu ilmi dhiiraa gartee rakkoo fedha keessa jiraatullee mataa gaqqabatee deemaa yaada joo fi akkanatti mataa gaqqabatee deemu jira yaasiini haa ta'u eega gartee dubbiin karaa miidiyaa kana dhufte namni keenya gartee yeroo hedduu akkaataan itti wal gargaaru gartee waan xixiqqoo takka waan doolaara 1,000 takka 2,000 takka walitti daddarbineeti gargaarree waliin jenna beeyte yoo gartee namni keenya xuuxxoon takka xuuxxoon 50 nam tokkoof baadhaa jaannam 50 faaya jaambeete nama kana gartee dhugumatti yoo gartee ni gargaarra ha jennu taate bira dhaabbanne akkuma Khadiir jeesanitti takka mana uffataa takka mana wayii takka bikka ittiin dalagatee inni nuugaa karoorri isaa guddaadha yaasiin hin beeka akkaataa waatti fiduu fedhuus akkaataa qabsoon inni godhu jiru ammallee gartee yoo agartanii mucaasaa taphataa kubbaa miilaa jabaa godhuudha yaanni isaa taphataa kubbaa miilaa har'a keessatti wanni inni galchu biyyaan yaamamu qabeenyi inni harkatus waan guddaa yaanni isaa bikka guddaa san jira waanuma sanuu galma gahuudhaaf gartee waan takka waan hojjechuu danda'u takkaan amma eega gartee dubbiin miidiyaarra dhufte an dubbii bultiillee miidiyaarratti toltallee hin agarree ammoo eega miidiyaarra ha dhuftu taate yaasiin waan dandeenyu gargaarree haala dandeenyu yoo dandeenye gartee nama tokko waa godhuu dandeetiin namatti illee ajaja kanna yaasiin qabannee mukaanusis qabannee bifa dandeenyuun gartee isiillee gartee yaasii wanni guddaa isaa aarsu jiru gartee khobaasaa gartee taa'aba isiin tun gartee wanni biyyaa baateef ilmaan kanaafi jetti ammoo waan san gartee taa'aba guddaa anaatu ilmaan irratti bo'uu jira yaada joo reefu su ibsu gizeen dhagoo asuma jalaan jira waan san gartee dhugaadha ilmoo haadha achittis akka nagarree nama parsantiin hanqi 70-80 irraa irruutii jaan namni ilmoon daa'imni kun ilmaan haadha san yaada yeroo barnoota baratan takka ijoollee haati waageessituuf haati tottolchitee deemtuun yoo agaree haadha isaa yaadataa bikka sanitti gartee akkuma feetee taatu siin jaan daa'imni kun yoo haati biran jiraanne irruudha siin jaan bikka sanitti illee gartee akka ijoolleen sammuun ijoollee saniitti illee guutamtu irratti hojjannee hatta mukaanusillee galtee gartee akka waliin gartee ilmaan isaanii karoora yaasiin qabu kanarra jabaatee deemuun godhuudhaafi nuti waan dandeenyuun gartee osoo akkanaaf akkanan jenne waan dandeenyu waan takka haa goonuuf yaada joon qaba
خنما يعني خيا وانا في اتدي بنا قالتوما نما خينيا هندي في فياده سبوانكي يا اما كانوا يا تمرك تكنين في تبع إيجا قرتي دبي تنا خيسة سهنتات يفو وان تك قلمومان geenye keessa baan akka gartee kana duraatti tuttuqanii miilaan akka sesseennee boo'usan amala keenyarraa hafuu qaba nama keenyarraa waan kun yoo waan takkanii gooneenne akkuma hawaasa biraatti waan san qabgooneetuma goonee nama keenya gammachiisnee bifa jiruun deemuu qabna waan kana eega seenneefu irratti dalaguu qabna amma ijoollee takka takka taas jala waan akkanaanaa dandeechuu jira kanaafuu ol baasaatii karaa gartee dhimma goolii keenyaatti haa deemnu yaade joon qaba galatooma. Safwaan dhugaa keeti ammumaa usilaama dabbal laala kamii beekta akka itti Oromoon qeerransa eegeen qaban gadi lakkisan dura abbootiin teenya akkasi kunoo murtii keenya wayil kan baga dhuftee murtiin isin dhufe amma ki goonu dur guuza ogguunii fi olii oolan yoo kataaraa takka boruutti deebina yookaan shaf jennee asrii tura guuchukutti guuzni shafiin jaayoo jee abbaa jala dhaabbata dhaqee ogguu asrii turachi garagalte guuzni lafa gaffii gawaan ta'eef takka wanti ennaan achumaan dafa caaniimi dafee jala dhaabbatee fayyaadaa fi kanaan wanni illee dhufu jira jaan shuuroo hawwituun dhufu jira jabaadhaa jaan maaliif hanga sayyoo dhiisan ganaa torbaan dhufuutti hin deebitu amma ki goonu baleeyyan kiyya anumarraa'uu jalqabaadha ammumarraa'ii kun ammaan akaawuntii isin dura galchaa waan hin qabu ammumarraa waan dandeenyu osoo akkasi ka faaga baafne bareedaa jeetii yaadu baleeyyan kiyyamee maal jettan okay kana goona gaa kutak murtii dubbata Akaawuntii fida amma hasawa asumarraa eegaltanii guyyaa biraa guyyaa itti qabdanii ammuma bareeda namni hundi akaawuntii eeggachuu jira mee nama diidama kuma nu galchu qofa nu laala waan biraati miti amma nama diidama kuma waan guddaa miti beekaa amma qarshii kuma anarraa eegala kun ammaan galcha kum diidama na qaba Allahu akbar namoonni kuma diidama maashaallah namni keenya barra akkana kalama daftara naati asini jira kalamni daftara abshir yaasino sibira jirra sikina jirra wama takkan sodaatini kalama yaa anillee qarshii kuma sittin dhaamotiin waan takkallee abshir habibi hamdi asinin galcha please warra sirgirte hundi keessa yaasin jara keenya mak guddi eegalle qoya anis kiyinin barreessaa maamme galatoomi hadiratis galatoomi waan yaasin boodee waan kana keessa yaa ta'u garuu qarshii kuma shan amma akka dabarsaniif akaawuntira dabarsee isin erga Allahu akbar qoy barreeffaqaa hin deema murtii kiyya suuqa sanaa dur ammas please laal wanni tuni waan seenaa dalagu yaana waan ta'eef habaqaala biqilchuu yaana waan ta'eef waan gartee kanumattiif qabnee hunnu kan taane please jechuun warri silaa nama gargaaru ni beekaa rakkoon qabu waa'ee murtii guutorri kanaa kun amma warra muuxannootti qabu garuu ijoolleen teenya ganaa as ol seentanii gartee of qabuu deemtan please wanni kun mirqaana qofa kan irraan taane obboleessi keenya kun hamilee cabe nama dura dhaabbatee kadhatu yookaan akka nama kaanii wanni jechuun hadiruun badhaa meeqaan si qaba qarshii kun 10 ammoo taa'ammaa jiru yaasin oro hogguta kadiifamaa wajji bilbila irra bilbilameensa qabu itti dhiisa akkana goona laa obboleeyyan kiyya waan tokko falin bakka kana muuxannoo isinirra itti qabuun qabaana dhaggeeffadha wanni itti qabanii bira dabranna ani mataa kiyya irraa hin beeka waan ta'eef dabree jira awaash eenyu yaasin 1,000 akaawuntii nigdi baankii asimi mee akaawuntii nu hima akaawuntii nigdi baankii asimi afaaniin himtee achi jala yoo maxxansaniis rakkoon qabu no maxxansuun hin barbaachisu himi 1,000 no akaawuntii qoy murtii kutaa qabanta qolee agallu please akkana goonu jara keenya akaawuntii yoo as gala komentii gootan baariyaa lama na ajjeesa akaawuntii komentii jennee bar afaanini jenneen afaanini okay murtii kiyya akkana goonu la yaasin akaawuntii kan kee suuta gettee tokko lakkoofsa bilbilaa wajjin nu himta please komentiin godhina qoy kutaa murtii naabsu wayfiin jee naabsu kutaa yeroo takka naabsu murtii kuma takka kaa'ee jira warri komentii godhaa jirtan rabbi komentiin godhina akaawuntii tiktaakiin akkattu warri hinqi qabaa na darbaa please komentiin godhina komentiin godhina bakka fedhi jira komentii rakkoon qabu amma kanaa godhu yaasin najjaash aadam yaasin akaawuntii kan kee tartiibaan laal yeroo takkan dubbadha dhifama namni as gala jirtan afaan oromoo kana dhageessan ka dhugumatti yaasin jaalattan ka dhugumaan bira dhaabbachuu barbaaddan tan argaa hin qabne ta midhaadheessuu hin qabne isii lillaahi rabbii achi taate ta'u bolummaa achi taate san abbaan gargaaruu barbaaddu
Reyaala takka ta'e qarshii takka ta'e miliyoona takka ta'e waan qabdu hin tuffatini biyya feete jiraadhu. Akkaawuntii yaasin sitti himu kana inni qalama qabdu qalama kan kee inni qalama hin qabne bilbila kan kee inni waan takka illee hin qabne taraa takkittiidhaaf iskiraansheetii akkaawuntii anaa si haayaa shatti godhattaa qophaa'ii taa'ii akkaawuntii yaasin sitti himu waan si mijatu irratti achumaaf biraa naa qabadhu. Tole. Kun olaal lakki koomentii banii dabbaal koomentiin banamuu qabaa bani. Okay ayyee yaasin akkaawuntii kee jammari khadira itti haa himutti mi qabadhaa hundi keessan bakka takka. Okay. Okay, Hemi takka. Ayyee. Saffaan meetiin koomenti cufee jira. Kuma takka. Kuma takka 45. Kuma takka 45. Ayyee. 39. 39. 40 takka. 40 takka. 8. 8. 37. 37. Ana jala dhaggeeffadhu. Yaasin Najjaash Adam. Yaasin Najjaash Adam. Eeywa na jala dhaggeeffadhu Yaasin kuma takka. Kuma takka. Ala numa dhaggeeffadhu ati yoo dogoggora qabaatte naaf himta. Please koomentii ajjalatti hin barreessinaa taap koppiliinki godhame harka koomentii barreessitan kanaan dhiisa akaawuntiin barreessinaadha. Koppiliinki godhame yeroo takka. Dhiifama gis takka ba'uuf hin deema bilbilallee na feesisaa gis takka. Bilbila kuma shammiseejiin si geessee ilaali boo. Qarshii kuma shammiseejiin si geessee ilaali. Allahu akbar. Jazakumullahu khairan. Maammee maal jette Maamad? Ayyee. bilbila Yaasin Najjaash Adam. bilbilallee na feesisaa qoy murteen. Okay. Qarshii kuma shan si geessee miseejiin koo haamee gis takka gaa'oo. Qoy gis takka. Ishi murti ayyee. Kadir qoy. Qarshii kuma shammiseejiin si seentee. Eeywa. Haya namu ammumaan tana gaawaa amma beektaa beellama itti qabuun hin taatu waan akkanaa. Akkas. Murtii Ala seenaa adeleenu. burti guutuu bilbilaa na feesisaati takka keessaan natti ergi ba'uuf hin deemaanii. Okay. Bilbila kee mee Ifin bilbila erga. Yaasin. Bilbila Yaasin, bilbila- Yaasin murtii ni qabdaa bilbila Yaasin. Nin qabee. Aya Muhammad namooti ergiif. Ayyee ani risiita siifi dabbaal irratti isin ergaa boodan ergaa amma. Anuma irratti as erginaan risiinni rakkoon qabu. Okay. Qarshii kuma diidam jettee Muhammad namoo. Wanni godhi Jazakumullahu khairan. bilbila Allahu bilbila akbar. Bakka xiqqoon baatu guddoo siif haasentu. Dabbaal muuti irra jirtaa birati. Okay. Murtii kiyya waan naa gootu Mahammad namaan hin beeku nama yeroo hundan wajjin jiru haa galatoomu. Yoo Akkaawuntiidhaan mamman namoon bakkuma nuti yaamnetti nu arga hafee fayyaa ta'e nu hundi waliin beekna. Akkaawuntiidhaa fi nambara Yaasin naa kaayii fi birri Itoophiyaa kuma 20 nu qabee ni hin beeka amma galcha isaa kana keessa naa kaayii. Barreeffadhu ati. Aya warra akka Muhammad kana nu barreesse. Kadir Yoo beyan anilleen karaan deemaa jiraate waa xiqqoo booda hin dabarsa kuma kudhan. kuma kudhan Allahu Akbar. bayaan na biraa gabbee hin beeka. bayaan nama na bira jiru. Jazakumullahu khairan. Unoo anis. Aboo Amma askan risiita kunoo laal. erga waa xiqqoo. Qarshii kun kudhan laali miseeji. Unoo kun kudhan Akka. dabarse laa. Wallahi galatooma. Masha Allah, Masha Allah. Laakii galatu. Unoo qarshii Habibi kun ijoollee kudhan dabarsee ta'e bakka kanaa kanatti si gammachiisti beektaa. Wama Wallahi xiqqoo baay'ee qabdu irraa namni keenya kun wallahi beektaa. Tokko. Bayaanillee nama Allahu akbar, Allahu akbar. Masha Allah, Allahu tabarakallah. akbar. Allahu Akkan. akbar. Amma kana gono kota ka Kadir difama. Eeshi. Bayaan kiyyaatis maammee kiyyaatis akkaawuntii sillachuu fudhadhaa. Nama hedduu as gala jira nama nan beeku gurguddaa maallaqa galchuu barbaadu. Filis boota walii gallakkisaa deemne. Intala baadiyyaa waan dubbatte yoo qabaattan dabarsaatii walii banna. Garuu murtii guutuu fi Kadir osoo Osmanaa turtanii natti tola. Tamam. Murtii yoo sii mijee. Yaa. Okay. Iftuun haa galchii. Ayyaa rakkoo qaban hin jira yaasiniif moo. Iftuu teenya ol baasee Kadir kutakka. As gala girtiin fakkaata ol Iftu. baasee. Iftu. Iftu okay. Iftuu beektan. Jara keenya warri galchuu barbaadan tasoban tahin hanga humna keessanii ammaa fi boru keessa qofa warri waan kana godhuu dandeessan qabsoo jirraa waadaa takka barreeffadhaa seenaa. Namni seentan ergaa qabdanii fi takkaa waan gargaaruu barbaadan qofaaf naa qabdan akkana yoo goonee bareeda. buutan. Yaa. Iftuu waalaikum Amma salaam. emergency ammaaf itti hajamu goone malee sagantaa yaasiin qabuu fi qabna dabbaal dhageeffadhu. Manuma kanatti sagantaa qabuu fi qabna malee kuni amma waanuma emergency ammaati. Nama Qabadhaa kanas gurratti. ol galchaa nama. Sagantaa qabnee fi Safwaan Modeetanaa waan seeqannaa abbaa wayyaadhaa gatii. yoo ta'e malee maqaa itti fuudhuun feenu obboleessu keenya. Akkana. Iftu Akkasi welcome. murtii akkasi sirri.
Ani Isaan fi sirrii qophiidha saana murtii barbaadde. dhugaa keetii anis yaaduma kanaan Assalamu qaba alaikum har'aan warahmatullahi qabamee wabarakatuh. eegallee Waalaikum itti salam. fufna Abballee guyyaa qabnee. abbaa Akkam fayyaadha? Nagee iftuu jirta? Kadir dubbisiiftuu. Jira alhamdulillah. Galata isaati unoo akkana fataa jiru jira. Odeeffamee maa irra jirtan? Yaasiin isinuma- keenya saapiraayis goonenetti itti jirra inni nama gartee ol beellee asirra waa kadhatu qaanfatu gaarummaa beeneetti nutummaan waan takka wanni jenneefiiti hojuma takka dukkaana tokkollee ta'u kanuma ilmaan isaatiin ammaan tana gartee itti raasan maala godhuuf goonaa hojuma takka humnaa fi jenneetti ammumarraa eegallee sagantaa fuula duraaf ni qabna amma immoo waan eegalaa jenneetti jirra anis 10,000 kan ergee murtiinis 5,000 ergee jira akkasuma Mahammad Ani tege to lakkoofsa takka barreesse kuta ka ani lakkoofsa takka barreesse. bayaanillee 10,000 ammaan erga je akkana. Maashaallah bareeda bakka akkaawuntii keessaan ergiiti sitti hima. Sitti ergetu sitti erga. Aya taate qabadhu kunoo qabadhu ammumaan tana kum takka. Kadir karaa deemu jira keessaan naa ergi. Aya abshir siifin erga. Ergi keessa rakkoon qabu. Ammaan seera. Hani warri gattan hani tami hani lakkoofsa takka barreesse. Hani eenyu hani mee lakkoofsa takka barreesse. Hani lakkoofsa takka barreesse. بودرة ولي تمرين دعاء سنيقونا ربي سنرها جالته Aamin aamin. Ustaaz Abu Muhammad galatoome asiinuu jalaan dhabaminatti asuma taa'e. بارك الله فيكم والله بيتا قارم وانا مجنان نمنت قارنا تيارجو انما نرى خاصة والله جباد ان شاء الله امو ونني يدن ادرا موانتنا لك Hani eenyu hani warri gattan hani lakkoofsa takka barreesse. Aya mee namni Okay, biraa ka'uuf nu Kadir meeqeroo takka kana goonu dhiifama. Warri gargaaruu barbaadan warri birrii hanga galchatan nutti himuu barbaadan gastii ergadhaa isiniin galchaa ni dubbattan. Ammoo namni kallattumaaniin waan hin danda'u isa biraan dhaabbachuu barbaade inni gettu akkaawuntiin tadhumaa siif himama irra deebi'amee akkaawuntii si himamu kana if bira naa qabadha. Lakkoofsa bilbilaatii fi akkaawuntii Kadir irra deebi'u oguu takka qabattee jiraatte himi oguu takka. Soorii hin qabanne mee murtii naa himu hin qabanne ani narraa badee ilaal niin dawwa. Okay, Yaasin takka ati natti himi takka murtii natti himi. Kuma takka Okay, oi, kuma takka 45 45 39 39 40 takka 40 takka 8 8 37 sadii torba akkaawuntii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 duwwaa 9 46 46 96 49 okay duwwaa 9 46 96 49 18 okay birriin isa kanaan jira moo kabiraati kanaan birriin kanumaan jira saalaa habiibii keetu sargaatiin jira kottu ol seenu kutakka birriin lakkoofsuma amma himne kanaan jira lakkoofsa tadhumaa irra deebinee himne kutakka irra deebime lakkoofsa birrii kana nama waa qabatu ijoolleen biyya keessa jirtu kan duwwaa 9 ayaa kiyyee murtii himne kutakka irra deebi lakkoofsa ayya nama erguufi. Lakkoofsi birrii irratti ergeette meelaan. lakkoofsi birrii Oye, kan asii birrii waa dalagu jiraanii obsina. okay murtii siin beeka dalga jetti fufeeti lakkoofsa birrii Duwwaa lakkoofsi birrii sagal kan afurtamii yaase jaha. Duwwaa sagal afurtamii jaha. Duwwaa Okay. sagal afurtamii jaha. aha 96 ayyee نهان كم شان جت 49 زياد كم كدن جي 18 dhaggeeffadha lakkoofsa ibirri hoggota akka qarshii 500 chaalenjii nama 10 barbaanna dhaggeeffadhu qo'e 500 qofa duwwaa Ayyee. 946 96 49 18 yaasin jaha ibirri teeleebirris ta'e lakkoofsa kanarratti galchuu dandeessan nama Ani wal tolbee kaas. 500 qarshii 500 qarshii 500 nama 20 daddafaa galchaa nuti maazalatti. lakkoofsi dhumtu 18 birrii ni jira jarana kanumaame yaasin lakkoofsi dhumtu 18 kana kee birrii jiru okay jara kee lakkoofsi Dabbaal mootii garaa kanaaf nuunati. Mee mootii tara fi digaa takka ijoollee dabbaal Ni qabda mootii bara. garaa kajoo kanaa sol naq. mojeetara ni qabda Aya mee dabbaal mootii gaaraa. galchi abbaa barbaadde nama dubbachuu barbaadu galchi namni birriif qabuu barbaadan ka galchuu barbaadan Mee namni biraa ka'eef qabuu barbaadan jira keenya. Namni biraa ka'eef qabuu barbaadan.
Mee namni biraa ka'eef qabuu barbaadan obboleessa keenya Yaasiin bira dhaabbachuu namni barbaadan. السلام عليكم جلده Waalaikum salaam dabbal. lakkoofsa kayaa amma narra maqaa ispeelingii maqaa guutuudhaa fi nambaraa fi baankii tamiisin. lakkoofsa Nigdi baankiidha dabbal. Okay. Bakka adii si gaa yaasin bilbila biraa cufi taa'e gaa mutii godha duudhi sirkoon qabu. Yoo fechumat. Rakkoon qabu yoo hojjaa muutii godhadhuutu hojjaa see rakkoon qabu ati nama sitti Yaa. golees gaa. Okay. Maal la ergis injee murtii Kadir maal la ergette dabbal. Maqaa guutuu ispeelingii Maqaa maali? Yaasiin Naggaashee Aadam. Maqaa isaa barbaadde? Yaa. Yaasin itti maqaa kee kasirri. Okay. Yaasin guyyaa jirana fakkaataa ni deebi'a. Okay. Qubeen takka takka moo akkam jechuu fedheeti ispeelingii guutuu. Okay. Maal jette dabbal naasitti maa? Maqaa isaa barbaadde maqaa akkaawuntiidha?